Yaa harka funa jaallatama kabajamoo hordoftoota hawwii Oromtiitti tuuf akka fayyaa keessanii nagumaa jirtu jabaattu nageenyi keessan badhaadhaa nagaa gootii nagaa waaqayyo iddoo jirtan tasniifaa baay'eetu jechaaras deebi'ee dhufee jira jechuudhaan Oromtiitti tuufi bultii lama kana gidduutti mucaan kun beekamaadha Sa'iid tuub jechuudha. Itoophiyaa deemee ture gara Yemanii jechuudha. Mucayyoo tokko kaleessa malee dhingiddaa piraankii irratti dalagee ture jechuudha. Piraankiin sun pirankii gaarii miti nama saalfachiisa. Maaliif addabaabayitti iddoo namni baay'atee jirutti jilbeeffatee natti heerumtaa gaafii jedhu dhiyeesseef jechuudha. Gurbaan mucayyoo bira taa'u suni ጓደኛ ሲቲ ሪያ jechuudha hiriyaadhuma akkuma obboleessaa jechuudha. Sa'iid immoo isaan walii galaniiti piraankii kan mucayyoo irratti godhanii garuu mucayyoo kanaan duratu xiqqeeshoo taatee jirtu. Maatiin ishee gaafa isheen guddatte Sa'iidiif kenninaa jedhu jedhanii baay'ees walitti dhiyeenya qabna jedhe Sa'iidii. Obboleessa isheetiin illee akka obboleessaaf obboleessa lachaniiti jedhee dubbata jechuudha. Akka malee wal jaallanna maatii isheetiin akka malee walitti dhufnaa ollaadha jechuutti ture jechuudha yeroo dubbatu. Garuu inni akka inni maatii godhatee ijoollee akka qabu itti meera beektisi. Jilbeenfatee yoonni natti heerumsaa jedhu dhuguma seena mucayyooni gidee sana waan sammuu ishee keessatti qarratsame natti fakkaata. Dhuguma jedhaa dhaqxee irraa qeebalte harka jala qabatte jechuudha. Inni immoo dhuguma jettee dhuguma irraa qabatte jedhee jette boodarraa taphachuutti jira piraankiidha yoo inni jedhu akka malee aartii namni baay'een addabaabayitti dhaabbatee ilaaluutti ture jechuudha. Dhuguma nama saalfachiisa. Utuu manatti ta'ee dhugaadha garuu addabaabayitti jilbeenfatee kaa'uufidha jedhee kee yoo siin tole jettu immoo piraankiidha yoo jedhu akka malee ulfaata jechuudha. Kanaafuu mucayyooni yeroo sana akka malee miira keessa garte caammaa ofirra baaftee hagaroo kuttutti jechuudha. Jara lamaanuu walii galanii piraankii irratti godhanii garuu isa booda rakkoo guddaatu ishee mudate aariidhaan naqxee summii dhugdee dhukkubsattee mana yaalaa fuudhamtee gara mana yaalaa itti deeman jechuudha. Dhukkubsachuutti jirti garuu amma viidiyoon kun viidiyoo sadaffaati jechuudha. Amma xiqqoo wayyoofteetti mee utuu qalbii keessa wanti guddaan ta'a utuu yeroo waan ta'e aariidhaan dhugdu sana lubbuun ishee darbeera ta'e wanta guddaa ta'a jechuudha. Sa'iidiin illee ijoollee isaarraa akka hidhamu isa godha. Gurbaa hiriyaasii illee akkasuma jechuudha. Qalbii yeroo qalladanitti yaadanii utuu qalladanii bareedduudha. Maaliif al tokko wooma taphaatee utuu jedhanu dhaqee rakkoo guddaa keessa nama gasha waan ta'eef jechuudha. Amma wayyooftee jirti. Obboleessi mucayyoo ba'aala jira. Obboleettii ishee hangafa walii galanii Sa'iidiin ol galchanii jiranii mana mucayyoo ishee Sa'iidii wal lolte kanaa jiru jechuudha. Amma obboleessi yoo dhufe waan ta'u gammatuun namatti hin ulfaatu akka malee miira keessa galaa jechuudha. Amma inni dhufutti sardamaa jiran akka malee ariifachuutti jiranii deemuudha. Mucayyootu giddiidhaan buna dhugaa ittiin buna dhuguudhaaf xiqqoo takka turan malee akka malee ariifachaa jira jechuudha Sa'iidii. Itti wayyaa Oromoo itti wayyoofne ilaaluudhumaaf gara mana isaanii dhufe jechuudha. Amma wayyaa qabdi garuu mucayyoon jaalala keessa jirtu jechuudha. Sa'iidiin jaalalaatiin ilaaluutti jirti. Wanti fedhe yoo ta'e asi dhabuu hin fedhu jette jechuudha. Sa'iid immoo asiin haadha manaa qaba. Ijoollee lama qaba.
Tole jetti tole hin jettu wanti irraa beekame hin jiru. Ijoolleen gwaaddanyoonni Saayid haasofsiisaniiru warra isaa Sumayyaa gidduu jirti jechuudha. Isitti al tokko immoo karaas kenniti tole jechuudha. Akkasuma keessa jiranii kaleessa malee gidda xiqqoosii akka tole jechuu yaaddee turte amma immoo waan barbaade bitee fi araarfatee gara ijoollee ofii gara Yamanitti adeemu jechuu dubbatteedhani. Hayyuun immoo isa dhabee hin jiraachuu hin danda'u kana booda jechuutti jirtu jechuudha. Hayyuunis hin jedhamtu mucayyoo mataa jirtu kan uffattee jechuudha. Waan inni ta'u dhumarra waan irraa quba qabnu hin qabnu. Viidiyoon kun akkanumatti utuu jarri kaanii gadi ba'uu jedhanu dhumata jechuudha. Obboleessi utuu jarri kaanii gadi baana jedhanu dingata dhufe walitti gala. Booddee xiqqoo ishii girgirrii kaasu jechuudha. Saayidis mucayyoon jaalataa jiraame ija namaarra wanti beekamu tokko jaalala waan qabuuf fakkaata hin beekama ija isaarraa. Garuu asitti maatii qabaa, haadha manaa qabaa, ijoollee qabaa, jarratuu murteessuu qabaa. Namni kamiyyuu haati manaa kamiyyuu abbaan manaa ishee akka warra irratti fuudhu hin feetu. Garuu asitti akka amantaa musliimaatti hin eeyyama waan ta'eef gara kanaa yoo itti dhufe mo'achuu danda'a. Kunis kan ta'u yoo warri isaa isheen dura eeyyamteef ta'uu danda'a yookaan immoo humnaanis gochuu danda'u. Dhiironni amma baay'een haasaa nama waan dhaggeeffatan jechuudha. Yookaan immoo walumaa galanii eeyyamtee fi fuusisuu dandeessi jechuudha. Yookaan hin taane dhumarra waan inni ta'u walumaan kan ilaallu ta'a. Baay'ee tokko garaa nama nyaatti mucayyoon illee. Waan ergasii maatiin ishee dubbatanu sammuu keessatti qabattee kan kaate irraa kan keenyatti fakkaata. Yoo guddataa dhuftu immoo kun ta'uu qaba jettee waan murteessiteef fakkaata. Sin eegaa ture jechuun itti turte jechuudha Saayidiin. Amma immoo akka ixaa ta'e Saayid gara Yamanii gara Itoophiyaatti ergii galee yaannis waan mijateef natti fakkaata. Garuu ammallee wanti dhibbatti murtaa'e tokko hin jiru. Gidduudhuma jiran hundumti jaraayyuu jechuudha. Hiriyoonni Saayidis gidduudhuma deemuutti jiranii haala akkaataa mijeessuutti jaarsillee maatii mucayyoo kanaa bira ergamaniiru jedhanii ammallee innaan xumurree lafumarra gootututti jiranii jira jechuudha Saayid. Garuu immoo maatiin kootii fi maatiin mucayyoo kana akka malee walii galuu akka malee wal jaallatan waan ta'eef amma kana garaanatti hin jabaatanuu jedha jechuudha Saayid. Akkasii mucayyoon akka malee garaa nama nyaate dhugaa waaqa. Isuma amma kana akkanatti miidhamte gaate jechuudha bakka wanti kamiyyuu haa ta'u ansi dhabuu hin fedhu jettu. Qaanfattee obboleessa Saayidiif qaanfattee taa'utti jirti malee yeroo jalqaba dhufaniyyuu waliin dubbifne mucayyoon jaalala guddaa keessa galtee jirti jechuudha. Buna dhuydanu malee hin deemtanu jette giddiidhaan qabuutti jirti malee hin deemnaa warri nutti dhufanii maatiin kee nutti dhufanii gaariin ta'uu warri dhufanillee jechuun itti jirti jechuudha. Jechuutti jira jechuudha Saayid. Isheen immoo buna dhuydanii deemtanii bunni baheera jettee giddiidhaan qabuutti jirti. Amma
maatiin waan obboleessi kee jiruuf hin qaanfadhe malee baay'een si yaadii jechuun itti jirti jechuudha Sa'iidiini. Sumayyaa yoo kana argite waan ishiin taatu hin beeku ani. Garuu mucayyoonis garaa nama nyaatti dhugaa dubbachuudhaafi baay'een si jaalladha jettiin Sa'iidiini. Si dhabuu hin barbaadu jechuun itti jirti jechuudha. Sa'iiduun na du'ee bakka hunduu fixate. Asiin mucayyoo kanaaf yaada hayyuudhaa fi gara biraatiin immoo Sumayyaan maal jetti laata kan jedhu yaada namatti daarii qabu xiqqoosi itti dhaga'ama jechuudha. Amma sababii isaa qaamaan argattee fayyuun akka malee gammaddee jirti. Jiraamii gammachuun fuula namarraa beekamu wayii akka malee gammaddee jirti jechuudha. Utuu Sumayyaan tole jettee fuudhee das jedha. Mucayyoon kanaallee xiqqishuudha. Buna dhugdan waliin deemtu nuti giddeedhaan qabuutti jirti jechuudha. Malee Sa'iid ariifataan akka malee maatiin kee yoo nutti dhufan gaariin ta'u asitti kan jedhu jechuudha. Maatiiwwan turaniif ofsee taa'e malee baay'ee si yaadeen jira jechuun itti jirti jechuudha Sa'iidiini. Akka malee gammachuu guddaa qabdi. Bakka maatiin mucayyoo yoo araaramanii kaane booddee Sa'iidiif mucayyoon wal arguun waan rakkisaa miti. Wal arginaan ifatiin haasofnaa bakka baga ati fayyite malee amma kana baga wayyoofte jechuun itti jira jechuudha Sa'iidii. Akka malee gammachuu guddaa qabdi. Baga Rabbi hambisee mucayyoollee maaliif dogoggora sheexanatti nama oofaa lubbuu ofirratti tarkaanfii fudhattee jechuudha mucayyoon garuu yoo Rabbiin jiraatta namaan jedhe namni waan fedhe godhe lubbuu of keessaa baasuu hin danda'u. Qanii Rabbi jedhe sana qofittidha lubbuu nama kan ba'uu danda'u malee namni waan fedhe dhugeef homaa takka hin ta'u. Garuu miira keessa waan galteedhaa fi utuma anaatiyyuu akka malee ulfaata. Nama fuulduratti gaafi jaalalaa dhiyeessee fi ka'ee boodammoo saba yoo jedhu akka malee ulfaata shamarraadhaaf. Buna dhaabsiftee fi buna baasuutti jirti jechuudha. Obboleessi yoo dhufe bichaa rakkoo guddaa ta'uuf jira jechuudha. Akka malee aaraniiru waan ta'eedhaaf rakkoo ta'a yoo obboleessi dhufe. Gana jaarsi xiqqoosi haasaa guddisaniiru gana nuuf hin xumurree jechuutti jira jechuudha Sa'iidii. Kaanii deemnu malee jechuutti jira. Obboleessaan akka dingataa giphii walitti hin dhufanu dubbiin hin babbaaddu mana dhufte yeellaatu tuffii akkamitti kan jedhu akka malee balaan buute dubbiin cimte buna dhaabdaafi manatti ol galchitee obboleetti akka malee lolutti jira jechuudha. Akka malee aareete maaliif ittillee hin faradamu wajjin guddatan Sa'iidiif gurbaan kun akka Sa'iid dubbatutti akka obboleessaaf obboleessa lachaniiti jechuudha. Al tokko taphaa keessa darbaa taphachuun kun kanaaf fida. Nama ta'e kanneen dogoggorre hin jiru hin qeebalan jaalala walii qaban waan ta'eef maatiin Sa'iidii fi maatiin mucayyoo anuma araaraman jedhee abdii amantiin qaba. Miskiina koo ayyuun akka malee rifattee jirti ammallee.